kun akkasumatti aadaan baduu hin qabne hin jiru naan jettanii kan saba eenyuyyuu jijjiiramaa guddachaa fooyya'aa dhufe kun akkuma fedhetti ta'ee kan baduu hin banne maaliif bade balleessuudhaafis immoo eenyutu irratti murteessuu qaba kan jedhu irratti haasawaa qaba. Kanaaf iddoo tokkoon maal balleessanii tokko the impact of religions on Oromo culture kan jedhu afaan Ingiliffaan kanan jechuu barbaada. Religions kan jedhu tokkicha tokko duwwaa miti. Isa yeroo jedhu tokkoffaa seensa warra kiristaanaa irraa jalqaba. Saba humna dukkanaa jala jiru ifa agarsiifna jechuudhaan misiyoononni dhiyaa Awurooppaadhaaf Ameerikaa gara Afrikaatti duulan jaarraa 19ffaa keessa. Akkaataa duula misiyoonota kanaa akkaataa loltoota fannoodhaa crusaders itti filaniitu akka itti filataman yeroo faarfatan akka jedhanii faarfatu turan afaan Ingiliffaatiin. We are marching in the light of the Lord. Marching jechuun ni duula jechuudha. Afaan Amaariffaatiin tanasuu እናንት ወታደሩ ዛሬ በዘመቻ ቀን ይል afaan Oromootiin ka'ii yaanontuu fannoo duulaaf qophaa'an jechuudha. Kan itti duulamu jedhama humna dukkanaa humna seexanaa jedhama. Humna seexanaaf humna dukkanaa itti duula ha jedhan malee kan isaan itti duulan garuu aadaadhaa fi amantii Afrikaatti ture. Aadaa amantii Afrikaatti duulu qofaatu hin taane duulanii immoo aadaa isa kan isaaniitiin bakka buusuu ture. Kanaaf cultural colonization geggeessameeti Afrikaa irratti. Barsiisonni amantii kiristaanaas ta'e amantii islaamaa naannoo biyya Oromoo irratti geggeessan misiyoonota kanarraa adda miti jechuudha. Kanaaf isin waaqeffataa jettu afaan Oromoo traditional religion jenneeti barraa kati ulumujitti African traditional religion, Oromo traditional religion, OTR kan jedhu irratti. Kanaaf yeroo itti bobba'anii barreessan kana sirriidha moo maalii fi eessa ture seenaan isaa eessaa ka'ee maaliif bakka irra jiru kana ga'ee eenyutu maal balleessee maal balleessuus yaale kan jedhu tuquu yaale. Garuu kana gochuudhaaf ibsas kennuun barbaachisaadha. Aadaan hiika qaba. Amantiinis hiika qaba. Ilaalchi misiyoonii Awurooppaa Afrikaa irratti ilaalcha isaan qabantu har'aan ga'ee ilaalcha akkamii qabatanii eessaa ka'anii kana godhanii kan jedhu ilaaluu qabna walii wajjin. Kana booda tarii macaafa qulqulluu hanqeesiidha waan ta'eef aadaan garaagara moo aadaan macaafa qulqulluu keessa jira moo hin jiru yoo jiraate kan eenyu jira moo suma waaqayyo irraa gadi bu'e duwwaatu barreeffamee taa'a waliin ilaalla. Kiristiyaanummaan kun immoo aadaa kan Oromoo wajjin rakkoo yeroo uummatu kan Awurooppaa wajjin immoo attamii Awurooppaa keessaa keessi ta'e hojjechaa jira waan ta'eef ilaalla. Kana booda lafa ijoo dhukkubbii kootii egaa yoo yeroo qabaate gara sanatti adeema rabbi naa gargaaru sagantaan kun naa gadda nagayee akka kanatti hin qophoofne dhiifama garuu irra butee haasa'uu barbaada. Dhiibba amantoonni yookiis immoo religions aadaa Oromoo irra ga'aas jiran tuqee darbuu barbaada. Kan qabatamaa ta'e. Tol kana jedhee hiikaa aadaa. Hiikaa aadaa taanee hiikaa amantii jedheera ilaalcha misiyoonii macaafa qulqulluuf aadaa
amantii kiristaanaaf aadaa Awurooppaa, amantii kiristaanaaf amantii Oromoo, dhiibbaa amantiin kiristaanaaf islaamaa aadaa Oromoo irratti godhe gara dhumaatti himaa jechuudha. Kana booddee xumuraa they can according to cultural dictionary aadaa jechuun maal akka ta'e asirraa lafa. Afaan Oromootti hiikeera. Cultural dictionary aadaa tokkottamitti hiikayottanii aadaas amantiis walitti hidhee qaba. Kaachuu qaban qaba waan ta'eef. Asirratti gabaabaatti kan hin jedhu aadaan kuusaa beekumsa saba tokkoo waggaa dheeraa keessa kan inni horate kuusaa beekumsaati. Kuusaa beekumsaati akkaataa jireenyaati aadaan. Aadaan quunnamtiidha, quunnamtiinis aadaadha. Isa bira dabala. Hiika amantii. Warri falaasotaa amantii akkatti ilaalan qabu. Warri amantii akkatti ilaalan qabu. Warri afaanii immoo linguistics immoo akkatti ilaalan qabu. Hiikaa mataa isaanii. Mee warra Jarmaniidhaan dhufe waan ta'e warri falaasota Jarmaniidhaan waan isaan jira ilaala. Immanuel Kant namicha jedhamu waan hojii nurra jiru akka waan uumaa Waaqayyoo kenneetti jedheetu lafa kaa'a. Karl Marx nama dhiba. Inni amantii jechuun nama of dhabeetu of barbaadaa yookiin immoo kanaan dura of dhabe yookiin immoo of dhabee ammas of barbaadaa jira. Isatti dabaleetu Marx filosoofii beekamaadha. Amantiin opiumiidha. Diraagii jechuusaati. Sammuu namaa duuchaa inni kun namichi Frederick Schleiermacher kunis waan jedhu qaba. Mee gara kana birannan garmi warra amantiitu waan ta'eef warra filosoofotaa wajjin rakka badhaasa isin rakkisu. Namichi kun asitti exclusivism lafii gara Afrikaatti duulamuu jalqabu. Akka jedhu by religion I mean Christianity, by Christianity I mean Protestantism. Isaa fi Protestantii keessaa iyyuu Anglican religion the rest no religion. Fixe mataa isaa keessatti hin jiru. Warri Christian apologetics immoo warri Kiristaanaaf falman immoo badaa rakkatan immoo amantiin kuni amantii kan ta'uu danda'u organized of godhee system itti ijaaree kitaabi barreeffamee fi akka macaafa qulqulluu quraanni barreeffamee fi yoo wanta akkasii doktiriiniin isaa tartiibaan taa'e qofa amantiidhaa jedhan yaadu. Warri agnostics immoo atheistiin isaanis warra amantii jala galu isaan immoo isaan yaadani warri sun waaqayyo jiraachuu dhiisuun isaanii baramee warra agnostistiidha. Warri atheistiin immoo jedhaman waaqni sun hin jiru jedhu. Anaaf kan naagamu religious tolerance isa jedhu kana warra isaan define godhan sanatu naa ta'a. Hiika kanarraa kan jedhan jedhu. Amantii akka itti ilaalu. Anaafi hiikaan amantiidhaa kan warra dictionaries dura sin dhaquu nan ariifachuun qaba. Anaaf hiikaan amantiidhaa maalin yoo jettani macaafa barreeffamee jiraachuutu amantii godhamti. Amantiin jiraachuutu macaaficha hin barreessisiisa. Kanaafi amantii kan godhu akkaataa sabi tokko world views jedhan itti ilaaluudha malee barreeffame tartiibaan taa'e tartiibaan hin teenye inni guyyaa har'aa hin hojjetu. Akka duraatti yeroo yaadan namichi Britain jedhe sanatti kiristaanummaa irraa jala islaamummaa booddeetti dabalanii amantii dhalanii judaayizimiin takka tureetti dabalame hinduizimiin dabalame African traditional religion amantii ta'uu danda'u. Booddana garuu tun jaallatanitti dhufe. Fudhatan jaallatanitti dhibbanis isa kaanii gaamma fudhatu. Garuu akka kana ta'ee misiyoononni maaliifoo Afrikaa irratti duulanii amantii isaa balleessanii yoo jettani yeroo achii ka'anii duulanii ka'an kana Afrikaanii warra explorers warra akka David Livingstone warra jedhanii Rhodesia lafa jedhu Zambezi irratti ol deemee Afrikaa ilaalee du'atee dhufetu waa'ee Afrikaa barreessu. Maal jedhu Africa is a dark continent. Africa has no idea of religion. Superstitions beyond their capacity
manca kitaaba isaa keessatti. Isa kana baran dark continent dhuguma Awurooppaa moo Afrikaatu dukkana isin deebisaa keessan. Kanaaf isa kanarratti barreeffataniitu diyaaloog isa jedhu gochuudhumaaf qophii ture matama isaanii keessatti. Saba aadaan isaa hin beekne aadaan hin qabne rifeensi gabaabaa yaadi gabaabaa sammuun gabaabaa kana qaroomsanii bilisoomsanii kaa'utu irraata. David Livingstone wanti jedhee Africa is not only evangelization but European civilization jedhee kan. So kanaaf European civilization is argachuu qabu joonja'oo waan ta'aniif jechuudha. Kana dubbisan misiyooniin kun gaafa achi dubbisanii ka'anii maqaa itti kennuu jalqaban amantii Afrikaaf aadaa Afrikaatti. Maqaa isaan kennanii bishooppiin kun Peter Sarpong jedhamu kun the first Ashanti bishop of Ghana archbishop jedhamu theologianidha. Waan isaan jedhan akkatti kaa'uu qaba. Isa isiniif paganism jedhu. Paganism jechuun gabaabaadhumatti nama pagan jecha laatinii irraa kan dhufu yeroo ta'u maal jechuudha? Wrecked country person jechuudha. Nama baadiyyaa booddee amantiidhatudha. Pagan jechuun gama paganismii kan irra dhufa afaan laatinii irraa. Nama booddee tafaa baadiyyaatu kan inni waaqessuudha. Kanaaf amantii ta'uu hin danda'u yookiis aadaa ta'uu hin danda'u kan jedhu dudduuba isaa. Heathenism jedhan kun immoo warra heathens haide warra afaan Jarmaniitti isa kana jechuun immoo who is akka jedhu a heathen is somebody who is supposed not to know God, one steeped of the worship of idols jedha. Waaquma hin beekuu hin danda'anii amantiin Oromoo waan isaan sila nutti himan isin hin beektu paagaaniidhas ta'amoo heathenii ta'anii kana keessatti. Kanatti gara biraa fetishism inni jedhamu kuni afaan warra Poortugaaliiti. Warri Poortugaal gaafa West Afrikaa adeemanii dhaqanii warri amantii geggeessan kun maal kee'atu waan akka caacuu waan akka ambaarrii kanaa mi'a qulqulluu jedhamu waan akka itti waaqessanii kana kee'atu argan. Jechi fetishism jedhu kun isa ilaalaniitu jecha fetiko jecha sanarraa fudhataniitu maayini meeshaa qulqulluu jechuudha. Meeshaa qulqulluu gara waaqessuu jedhan. Yeroo keessa arganiiti. Kanaaf fetishism jedhama. Meeshaa qulqulluu waaqessu miti. Yoo meeshaa qulqulluu waaqessu fakkaate masqaliin keenya ni baannee asirratti baannu maal jedhamu fedhe. Taabotiin mo'atam ta'uu fedhe. Yookiis inni islaamii ji'a waan tokko godhatan ta'uu fedhe. Rabbara. Isaan garuu fetishism jedhanii Afrikaa irra kaa'an hin hojjenne innis hin taane. Gararraa animism jechuun Great Terror of Britain tukaas jedha yaada kana. Maal jechuudha? Warra Afrikaa amantii isaanii keessatti mukkeetiin bineensonni hafuura qabu jedhanii amanuu lubbuus qabu jedhanii yaaduu. Kanaaf animismii isa karaa sanaati isa kanatti amanuu jedha. Garuu jedha namichi kun sabi West Afrikaadhaa muka kaaka'ootiin hafuura qaban jiru. Sabi Oromoodhaa odaan hafuura qaban jiru. Itti fufu. Inni garuu hafuura qabuudha. Wanti tokko garuu hafuurri bosona keessa akka jiru sabi Oromoodhaa nama. Bosona keessa jiraachuu rakkoo qaba miti. Kanaaf animism inni jedhus kwalifaayi godhu jecha isaan jedhan sanaaf amantiin Oromoodhaa. Idolatry inni jedhanii inni isaanii waaqa sobaa waaqa isaa jedhanii sila dubbataniiru muka qaree soofee itti sagadaa jechuudha. Isa kana Oromoon hin qabu. Warra akka baay'eetu barreessee Dr. Geetaachoon sila haasa'anii namni gara waraana yaan abbaa ofii kabajuu nama dubeetu cubbuudha ta'e dubbiitu as adeemuuf jira macaafa qulqulluu keessaa. Amma yoo gartani macaafa qulqulluu yaa Abrahaamii Musee kan caalu kan nuyi
macam dua ni je mereka dua ni pada saat ini mereka mu. Saat ini buat kesini jero, Eliasin buat kesini jero, hingga macam. Ikan berikan waktu, abanza, terlalu itu tidak bukan Abraham tadi, rakau kapsi aja. Karena wari harap wandang Katolik kita nama orang itu Yerusalem puluh zawal butuh. Ama Mother Teresa kani warra hafura warra kawakifat ulkulut ulbutama kisah tu. Agar tadi Abraham ulkuluda, Musa ulkuluda, ujulu teso ulkuluda, ayo ulkuluda ya bantu sangat. Politisme jadi amanti wani kanan. Politisme jechuun kan amantii baay'ee waaqa sadii afur waaqessu isa keessa jeedoon adda jira namni kiristiyaana waaqa tokkicha waaqessina jettanii isini eenyu akka waaqa bal'aa sadii maqaadhaan waamu isa keessa litu garuu Oromoon ilaallatu amma waaqa tokkicha waaqessa gara biraa tootemizim itti wantatiin tootemizim kan jedhu maqaa kennaniif maqaan kun maal jechuudha isinitti fakkaata sabni Afrikaa kun jedhu bineensa akkuma sila jaarsi keenya jedhan waa'ee bineensaa bosona waan lubbuu qaban kun wanti lubbuu hin qabne kun waaqayyo kun hundinuu walitti dhufeenya qabu namaa wajjin jedhanii amanuu relationshipii jechuudha walitti tootemizimii kan jedhu yaadi kun jedh isheen gatti dhuguma kun waan as nu mirkaneessitan maaliif isinitti fakkaata Inbitiin nama jedhamu African Religious and Philosophy na barreessan in Kenya akka jedhee barreessa. There are 5 beings shantu jedhu. Isaan kun jedhu waaqa uuma, nama, waaqa uuma, hafuura, nama, mukeetii bineensa lubbuu qabanii fi hin qabnee fi wantoota lubbuu hin qabne kun hundinuu ta'ee gidduu kan jiru nama. Walitti dhufeenya namaa wajjinii yoo qabaate gidduu shanan kun jiraataniif wanti kun baay'ee walitti siqanii baay'ee walirraa hiikanii madaadii isaanii eeggatanii jiraatu. Isaan kana keessaa tokko balleessuu hin danda'u tokkos baduu hin danda'u yoo tokko bade waaqayyo balleessuu uumaa balleessuu waan ta'eef baduu hin danda'u. Nuti kiristiyaan kan waaqayyo nu badu relationshipii wajjin qabnuti. Ni ada utu waaqa kana duuba itti dhufeenya qabaan ta'e san beeknu beeku. Tole yeroo jedhaa jechuudha kanaafi cubbuu miti kun. Gara irra keessa ilaalaniitu waaqayyoo waan hin beekne waaqessuu qaxaabura akkasii kana walitti waliin dhawu dibbee waliin dhawu hanqaaquu caccabsu yeroo waaqessanii waan tokko jedhaniitu kanaafi isaan waaqa mul'atu tokkotti sagadu malee waaqa silaa kan hin mul'anne ta'utu irra ture isaan garuu waanuma argamu tokkotti sagadu mukatti sagadu maaloo jechuun muka jala dhaqanii waaqa cabsanii hin sirbanii maal godhanii kanaafitu isatti amanuu jedhanii yaadan garuu dubbichi soba waan mul'atutti namani waan amantii ofii keessatti amantiin kamiyyuu waan goggodhu waan mul'atu akkatti waaqessu keessatti kiristiyaanis qaba qeesonni qabna mataa keenya warri gargaraanis kanaaf kunis kwaalifaayi amantii Afrikaa miti hin jechisiisu kun kudhanuu keessaa maqaa arrabsoo isaan kennanii fi dhayaalaniidha malee maqaa nuyi ofii ilaalle miti. Ittiin isinii dabala keessuma yoo ilaaltan jecha seexan jedhamu jira. Afaan Arabaatii fi afaan Hibroo keessa shaatan jedhamu keessa jira. Shaatan jechuun kuni afaan Oromoo keessa jira ta'ee beeku. Afaan Oromoo keessa jiru. Seexanni kuni afaan Quraana keessa jiraachuu danda'a, macaafa qulqulluu keessa jiraachuu danda'a, afaan Hibruu keessa jira, afaan Arabaa keessa jira jechuudha. Namichi Joosef Van Deluu jedhamu kibba Oromoodhaan qabatee akka jedhe dhiyeessi. Warra Arsii keessaa seexanni beektu jennaan waan seexanni hin beeknu seexanni kun karaa Somaaleedhaa tokko nutti dhuftee reettee kana ni gabbaru ture jedhe. Joosef Van Deluu jedhama namicha laaluu dandeessu. Kanaaf seexanni maaltu fakkaata?
warri Toomaas Akwiinaas immoo filosoofiin Jarmaniidha. Warra kabulti manfaasee kadhantooti jiru isaan immoo kiristiyaanota warra jiran. Macaafa qulqulluudhaaf aadaadhaan wal keessatti tuqee darbuu barbaada. Dhiifama kaachuu qaba. Seenaa Abrahaam yoo laaltanii Abrahaam biyya Mesopootaamiyaa jedhamu ba'e. Abrahaam inni macaafa qulqulluu keessaa jechuudha. Wanti seera uumamaa sana keessatti barreeffame macaafa qulqulluu keessaa hundinuu kan warra Kana'aan duwwaa yookiis kan warra Yihuudaa duwwaadha wanti jedhamu jiru. Aadaa warra Mesopootaamiyaa keessaa waa fudhatee dhufe. Aadaa abbootii isaa keessaa. Warra waaqa tolfamaa waaqessu dura jedhamu keessaa jechuudha. Traditional religion Mesopootaamiyaa keessaa dhufe. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa namni ilkaan namaa cabsee ilkaan isaa cabu, namni ija namaa jaamsee maal ta'u? Ijisaa jaam. Kan warra kana yoo ta'e macaafa qulqulluu keessaa akka waan kan kiristiyaana kan yuudatu. Inni kan Hammuraabiitii qaba. Kiristiyaanummaa amantichi keessaa faarfannaa warra Misirii faarsa 400 yoo laaltanii warra akka Aliward Shorter faan kan jedhaman Missionary Society warra akka Peter Turkson warra jedhamanii African Theologians kan isaan kaa'anii faarfannaa anis iyyuu yeroo isaa kibba Afrikaatti qoradhe kanan argee waan hedduu macaafa qulqulluu keessaa inni kaan Misir keessa biyyi Misir biyya abaarsaa duwwaa miti biyya eebbaattis immoo malee beekama Afrikaan jechuukooti. Achi keessaa kadhati Yihuudotaa eebbi isaanii kadhata eebba warra Mesopootaamiyaatiin hedduu wal fakkaata. Utuu yeroo qabaatee macaafa dubbisee wal bukkee qabee isa sin amma eebbiftan kanas jedhee isinitti himaa hin barbaachisu. Dubbifachuu dandeessu. Kakuu haaraa keessa kakuu haaraa dura afaan Giriikiitiin barreeffame afaan Giriikiitiin yeroo barreeffamu kana falaasfummaa Giriikii sana keessaa fudhate. Ilaa akka jedhu macaafa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa jalqaba sagalee ture sagaleenis waaqa ture waaqa bira ture sagaleenis waaqayyo ture jedhu kuni Giriik filosoofii ontoloojii waan jedhamudha. Maanni sagalee kanatu nama ta'e kan jedhu sun jecha filosoofii Giriikii keessaa fudhatama. Wanti hedduun macaafa kakuu haaraa keessaa aadaa Giriikii keessaa qaba, aadaa Yihuudotaa keessaa qaba. Fakkeenya mafa bomaadhaan Yesuus Kiristoos dhanna qabate. Amantiidhaaf ta'e miti aadaa Yihuudotaati. Uffata inni uffate uffata aadaa Yihuudotaati. Qaana Galiilaa dhaqeetu cidha eebbise. Aadaa sana qaba jechuudha. Akka aadaa sana guddate. Aadaa wanti hedduun kakuu haaraa keessaa aadaa fudhateera jechuudha. Aadaa saba giddu galeessaa uffata isaa maaluusaa fudhatee kabajee jiraataa jechuudha. Tole kiristiyaanummaa fi aadaa Awurooppaan aadaa isaas amantii keessaas waan barbaade fudhateetu ittiin jiraata. Isinis ittiin jiraata. Monday, Day of God the Moon. Guyyaa sanbata gada filoo sana wanta gara biraatti warra Awurooppaan waaqa isaa ture ji'a waaqa isaa ture. Har'a garuu guyyaa qulqulluu ta'e. Tuesday immoo Maarsiin waaqa isaa ture. Waaqa waraana irratti isaan gargaara. Gaafa Wednesday Mercury warri daldaltuudhaaf waaqa nagada gargaartu. Gaafa sana buufattee gurgurachuudhaaf waaqa sana kadhachuu qabdi. Gaafa Thursday afaan Jarmaniitiin Donnerstag jedhama. Donner jechuun bakakkaa jechuudha. Waaqa bakakkaa waaqa gaafa sana. Gaafa Friday gaafa ayyaana jaalalaati. Afaan Jarmaniitti Freya jedhamti waaqa jaalalaa waaqessuu jaalala walii isaanii jaallatanidha. Guyyaa sana gaafa sanbata duraa Saatarnii waaqessu. Gaafa sanbata guddaa aduudha waaqessu. Isa kana qulqulleessanii gaafa Yesuus du'aa ka'e ta'ee gaafa taduu waaqessan gaafa nuyi itti qulqulloofannee haara galfannu ta'ee jaalalli jibbiris hin fudhanne isa waaqa tolfamaa isaanii keessaa isaan fudhatan yookiis kan amantii isaanii durii keessaa isaan fudhatan guyyaa isaaniitti isaaniif qaban jechuudha kiristiyaana. Tole. Kanaaf aadaa isaanii keessaas amantii keessanii waan fudhatan qabu. Ayyaanota maqaa duwwaa miti. Kirismas jechuun guyyaan gaafa 24-25 inni ayyaaneffama. Utuu kiristiyaanummaan hin dhufin sabi maatii isaanii walitti dhufanii Kirismas kana Kirismas tirii jedhaniitu walitti waaqeffatu.
akka Jarmaniitti dizoonen vende jechuun guyyaa aduun kibbarraa gara ochoo jal'atte sana guyyaa isaa waaqa kibbatti gaddeetti miti gaafa 25 sana achi ol deebi'uu dhufte ifa dhufuuf jedhama gara bareedaati. Isa dukkana jedhameetu ifachuu baay'ee. Amma guyyaa sanatti waaqa sanii golee Yesuusitti dhalatee gaafa sana eenyu beeku bira jaajee footoo baasee inni masgadii isaa barreesse. Gaaffii guddaa garuu isaanuu jedhanii guyyaa sana rakkeeyatanii hin kabajne hin fudhanne hin kaalchureeshin jedhama. Probleemii qaba miti isaa wanticha wajjin kan kenne yeroo morma hin rakkoo qaba malee. Carnival Fest waan jedhamu beektanii Jarmanii keessa dubartiin wanti isii fakkaattee wanni qullaa oloofamee ajjira Carnivaliin hin beekamu. Fayyaris Carnival jira magaalaa qolli keessa qeessi nafuu maaliin nafuu guyyaa kaatolikiin nafuu waan tokko fakkaatanii aadaa isaanii lafa dhiitanii of diddiibanii wanni tokko maraatu fakkaatanii nus keessa dhannee ilmannee ilaallee kabajnee galle. Itti fufan jechuudha. Valentine guyyaa jaalalaa jedhu dubartiin Awurooppaadhaa gaafa Valentine sana abbaan manaa roosaa bitee fidee itti ilaalle taanaan akkisaadha dubbisaa. Gaafa ayyaana makarii qabu Oktoberfest waan jedhamu jira Jarmanii keessa guyyaa biiraa mataa maammichi biiraa sana kakka godhanii baarra bulshanii dhuftan beektu in ayyaaneffatu. Ana masa du'aa miti Halloween biyya Ameerikaattis asittis hin agartu nuuni witch doctor jedhu witch fakkaatti seenii Halloween sanatti qaxanii jedhan suni witch amantii Afrikaatiin witch doctor jedhan namichi Richard Allen Tippett nama jedhamu 1970s Peoples of South West Ethiopia kan jedhu qorate California University dhaa maal jedha sitti fakkaata the missionaries called the person witch. The person has nothing to do with a witch. Witch kan taate yoo jiraatte warratti isaan budaa jedhamtu tarii bulchii taati malee namichi warra qaalloodhaan dhaqee ilaale sun tasuma iyyuu witch waa xaxatanii sin deemanii hojjetee qotatee bulee tumuu qaalluu isaa sagachiisaa jedhe. Ameerikaa keessaa guyyaa ayyaana daakiyyee beektu. Guyyaa maaliif beektu namni natti hin qabne. Maaliif ayyaaneffata Ameerikaa? Ameerikaa guyyaa sana keessatti. Guyyaa galataati. Maaliif galateeffatu beektu? Guyyaa warra Hindii tumanii, ajjeesanii, fiixanii, mo'anii, daakiyyee nyaataniitu yaa waaqsi yaa galatu jedhanii itti galateeffatu. Kiristaanii duukaa galateeffatu. Let's not go home America. Ata Kristiyaanii afaadhaa Oromoo. Wanta qorqoon kan kenne afaan Ingilizaatiin yaa'uu jedhamu uumaan tokkichi waaqayyo jedhee utuu wal qixxee ta'uu baate afaan macaafa qulqulluu waaqayyo jedhee kan yaa'uu Theos jedhu afaan Giriikitti, Deos jedhu afaan Laatiinitti, God jedhu afaan Jarmanitti, God jedhu afaan Ingilizitti waaqayyo jedhama yaa'uu sanaa wal qixxee. Ilaalaa amantiin qaban inni deebiin liiviin saddeet soba ta'utti jechuudha gaafuma macaafii qabeeyyu. Leewwota qabu warri Israa'el kan fakkaatu qaallota qaba jechuun kan amantii geggeessan. Leewwoti dhalootaan argamu qaallonis dhalootaan argamu. Jireenyi du'aa boodaa warrattiin Ameerikaa kun ayyaana baasii amantisinii jedhee namti warra ekeraa du'aa kaatu kana hin amantiin. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko maal godhasiif fakkaate mootichi Saamu'eeli rakkate gaafa rakkatu maal laallaan maaloo mootichi Saa'oltu rakkate Saamu'eel raajichatu du'ee jira nama dur rakkoo isaa hiikuu amma inni du'ee Saa'ol rakkate waraanni rakkisee maal abbaa kanaa wayyannaa ekeraa Saamu'eel booda keessaa naa kaasee na naasofsiisa dheetu Saa'ol. Kaafatee ekeraa Saamu'eel booda keessaa akka isa dubbisee ekera dubbiftuu isaa jechuudha. Deebi'ee Saamu'eel booda isaatti gad deebi'ee jedhama macaafa keessa. Haa ta'u ekeraan yoo wajjin haasofne rakkoo qabu jechuudha. Raajota qabnaa ooda qaba Oromoon nama waan namaa. Agartanii oodii kuni sila maqaa moggaasuu himeera Dr. Geetaachoo Isimeera. Wanta qorsheetti macaafa qeeskumsaa waan dubbiftanitti ta'e. Inni kaan hammachiisa, inni kaan maqaa moggaasaa jedhama. Naannoo abbayyee qeeskumsaa boroo lamuudhaa ooda naannoo sayyoo sanatti.
yeroo maqaa moggaasan maal jedhan isaantu moggaasan namni isaanitti geeffata urjii ilaalasima urjii ilaalanii moggaasu ijoollee isaanii tokko ayyaana arbaa tokko ayyaana leencaa gujaan ayyaana leencaatiin bara isaa hundumaa waan foon nyaata waan garbiraa nyaata jennaan namichi maandisii ta'e foon nyaataa daadhii dhugaaf ilma isaaniiti. Qeeskumsaadhaanii mucaan kuni ayyaana arbaa dhalate fakkaata. Ayyaana arbaa dhalate maaliif mereka kodonaan dura badee ayyaana arbaa dhalate jennaani qeeskumsaanii akka arbaa xilaa bukkeetti qabatanii qeesii isaaniitti jooranii Ameerikaatti lubbuun isaanii jooraa raajiin Oromoo kan inni raajii ta'e jechuudha. Bakka sagadaa gaara gubbaa baanee Israa'elis gaara gubbaa bishaan gubbaa dhaqaan rakkoon qabu eebba Israa'elii fi Oromoo wal fakkaata. Ayyaana makariif irreecha qabnaa. Kanaaf nullee gara warra Yihuudataattu sillee qaata akka warra Bashaan waatu hin ta'in. Dhiibbaa aadaa Oromoo amantii irratti godhu. Amantiin aadaa Oromoo irratti godhu. Maal godhu? Kiristiyaanummaan. Amantii Oromoo balleesse. Bakka qaalluudhaa balleessee bataskaana irra dhaabe Ortodoksii. Amantiin Oromoo balleessuu sana keessa aadaan Oromoo bade maaliif amantii fi aadaan Oromoo waluma keessa jira kanatti gargaaramuu dhabne. Kanaaf fi gaafachi balleessuutti Ortodoksiin gaafachi dhaabu bataskaana isaa meeshaa qaalluu sana balleesse. Hojiin keessa gidaadaa soodammaa naannoo itti galadhe keessa inni dura mana qaalluu gubuun the other side of darkness kan jedhu macaafa tokko laattanii miis makiriiriin ittiin ta'e waa isee barreesse. The other side of darkness keessa laata mana qaalluu adeemanii gubanii meeshaa qaalluu socho'u gubuun kabaroos gubuudha jechuudha. Amantii balleessuu keessa aadaa Oromoo balleessan mirga kanaan qabantu akka ta'e qasisamu. Egaa yeroon maaliif akka gootan jedhu maal balleessee keessa gidaadaadhaa fi keessa lafaafaa keessa shanaan aggaarii kan balleessee naan jedhu lakki yoo keessa gidaadaan kutaa tokko lama bareetu isinitti naan balleessan malee maanyi. Kanaaf isa balleessanitti waan faranjii irra dhagaan balleessan isaan warra misoomii irra dhagaan hin beeku barumsa qabaluuti utuu akka warraati tiyooloojii ol butanii barsiisanii ta'e gudii gad baatu. Amma ayyaaneffannaa Oromootu balleessan. Sirna gadaa badee sirna gadaa kuni bakka bakkatti hin banne kaaba dhiya shawaatti jira wanni gara ta'u malee akkuma isin yaadannoodhaan waaqeffatu kana beekanu akka inni jiru dhiya shawaa keessa. Lafi sirni gadaatti badee soo jettanii lafa islaamii gadi fagaatee keessa gadi jabaatee fi lafa amantii pirootestaantii gadi fagaateetti bade. Kan Ortodoksii jaallatee miti kan inni balleesse afaan Giiziyoodhaa itti qaddiste beekaa mangiste kaa faqaadhi kaa jedhaa Oromoon galuu fi dindan dhasaatti achi deebiiti. Sunni Musliimi. Sunni Musliimi waa Islam expansion in the east of Africa. Spencer nama jedhamu tokko barreessaa. Sabi haarii jaallateerumaa amantii Islaamaa kana fudhannee hunnaan warri fadhii amansiisa morma warra qaalluu isaanii ajjeesanii warra agadaa isaanii rukutanii hunnaan fuudhaniitu Islaamummaatti kennanii. Inni kaan immoo Abashaa baqateetu Asmeefaan immoo qeesii Abashaa baqateetu Islaama ta'eera. Maalli kan dhufe gaarummaan see Sunni Musliimiin kuni tiraadishinaaliin islumattu. Waan tokko gaafa jedhu galuu fi waan see kana keessa wal makaadhuma tokko fudhate kan qaalluu keessaa kan maalii keessaa walumaan dhaatee akkuma dura abbaa muudaa wanni godhan Shee Huseeniin waliin fidhatu yaa alfaqiidhaa dhaqanii ilaalu waluma fakkaatan wantichi jala dhokate jechuudha. Maali Sunni Musliimiin stroongii miti. Amma garuu Wahaabii dhufu akka Pentekostaalii inni dubbii gara. Sirna gadaa balleessanii naannoo dhiyaatti waan tokko seetan Wallaggaa fi Wallagga keessa sirni gadaa raawwate bade. Iluu Baabur keessaa hin bade. Hin jiru. Maqamsaa waan kana. Maali yaa Bobaalchaa deemtaa jireen jaarsa tokko 1910 dhalata maaliif sirni gadaa badeedha. Misiyoonni kun booddettafaa Oromootiin hin jedhin akka tuffannaa dhumatti dhiibneedha. Jechumaan balleessan. Sagaltamii sadii adda bilisummaa Oromoo nama 150 ta'u alfida shagalteetta naannoo Dambidoolootti buttaan agarsiisanii qalanii qilxuu jalatti qalan. Gaafa isa qalanii buttaa agarsiisanii
ji'a tokko booddee adda bilisummaa Oromoo wanni keessa laala. Mootummaa cimsaa keessa bosonatti warri Pentekostaalii maal nuun jedhan sitti fakkaate yeroo sana. Eraa utuu seeqintuu sana jalatti sagaduu waaqni immoo daggala seegalchee warra bishaan maal godhan sitti fakkaate. Waaqa seeqintuutti sagaddanii magaalaa Dambidolloo keessa qilxuu ciranii fitan. Maqaa jijjiiran maqaa Oromoo eenyu jijjiire hunduma jijjiire amantii hundumaa jijjiire tokko jalqaba kiristiyaana irraa jalqaba qeesiin dhufeetu badhaasaa gamteessaa kiristiyaanaa kaasan miti leelbinesh badhaasaa gamteessaa dhugumaa ani maqaan koo bandiidha maqaamti dhalootaa gaafa nacuubaan walde maaraminaa kennan obboleettiin koo walatti Yesuusin taate buuseen walatti Yesuus bantiin walde maariyaam tokko gabe maskal hinnu ortodoksii maqaa jijjiiree jechuudha. Isa waa miti ortodoksii jedhu waan jennee warri protestaantii isin jijjiire nama tokkoon isin Oromoon maqaa akka ayyaanaatti moggaasisanii jedhamu jennee walii dhaga'e. Nama isaan hiikaa jedhanii moggaasantu dura protestaantii ta'e. Gaafa cuuba Jesuwiidiniizim hiikaa fuudheetu Oneesimoos Naasiif jedhee moggaasa abbaa gammachiisee jechuudha. Garuu namichi kuni isa oolii Oromoo dura moggaase fakkaata booddee macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikaa ta'e jechuudha. Inni jijjiiran. Warri Islaamaa immoo keessumaa ba'anii Abdulqaadir, Abdulfattah, Muhammad maqaa Oromoo fuudhanii araba godhanii fitan. Akkuma jirutti. Ijoolleen isaa isa booddee balleessan maqaa hiikaa jedhu. Isa ta'ee har'a immoo warri Protestaantii warra maqaan Yesuus keessatti hojii baratan warra akka hojii jechuudha jalqabee qeesotaa jalqabee Yohaannis, Abrahaam, Amaanu'eel, Phexros, Yohaannis, Toomaas, Kaaleeb jechuun baay'ee wayii Kaaleeb kan jedhu afaan saree jechuudha akka jedhanii moggaasan gaafa akka jedhanii yoo akka jennee moggaafanne Ebenezer maal jennee yoo moggaafanne macaafa gara waaqaatti ibsuudhaaf akka jechuuti. Kanaaf kan isin dhibu is educated Oromos biyya alaa jiranii kan hojjetan. I'm so sorry. Macaafa qulqulluu keessaa ta'uu qaba jedhanii. Maal jechuudha? Islaamni araba gochuu barbaada. Amaarri Ortodoksiin amaaraayizeeshiniitti gaggeessuu barbaada. Warri Pentekostaalii immoo warri Evanjelikaanii immoo Yihudoota gochuu barbaada. Sun hundinuu nu fayyadu aadaa keenya balleessuudha malee. Yaaluma jechuudha. Aadaa nyaataaf dhugaatii obboleessa kiyya qaata fite. Aadaa nyaataaf dhugaatii balleessan. Aadaa nyaataaf dhugaatii balleessuu keessaa eenyu jira sitti fakkaate hundumaa jira aadaa kana laaltanii bunaan nutti agarsiiftanii waan tokko isitti kana booddee waa'ee buna achi ortodoksii irraa jalqabe. Ortodoksii gaafa xammaquutti ka'u isin dura aannan lage Oromoo. Amma irreecha keessa gaafa soomii keessatti godhatudhaan karaa isin bade dubbinsa. Inta wali maal isinitti fakkaate haa tokko waan tokko sitti maskeessitti waan masa dhugumaa ta'e baalabbaatii seeraa xammaqamuu qabuti dur. Baalabbata keessaa naannoo sayyoo keessaa baalabbata tokko xammaqame maqaan isaa Qanyaasmaach Leelloo jedhama. Qanyaasmaach Leelloodhaan naannatti ilaallee fantatti Qanyaasmaach jedhanii malee inni amantii masaasa Oromoo sana waaqessa. Ennaani egaa yaa Qanyaasmaach Leelloo har'a jalqabdanii xammaqamtaniitu isinii egaa laguu qabdu ennaani. Ijoollee maal lagaddanna aannan lagatture. Aannan qola gaddaana aanoo kan hin danda'u dhaqa ormaatiin naa fida qeesiin ortodoksii kun naa faca'u achuma aannan qola dhugaa aannan isaa laganii kana booddee foon isaas hin laganii maal isaas hin laganii itti fufu. Garuu badaan deemsisni ortodoksii awwaalatti qidistii biqaa sana fakkaatu badaa fagoon keenya itti deebinee achi deebinee ammoo kan keenya arbaan sanbatee dhannee achi deebinee immoo kan keenyatti galee jechuudha. Amma dhugaatii Islaamis hin balleessa. Asitti I'm serious dhaggeeffadhaa qaba isin ilaalatan. Islaamni gaafa quba qabu harumaa jalqabee qalbii Islaamaa fi qalbii kiristiyaanaa haraamuu tobbate. Ethiopia keessa dhugaa የእስላም ስጋ ቤት የክርስቲያን ስጋ ቤት ነው። Berger keessa jiru. Jarman keessa jiru.
ده أما كان كريستيانات المسلمة دبيزا ده في الناس بعد warri civilized Oromoo Awurooppaa gurguranii jedhanii addana bismillah jedhamee qalamee fi maqaa abbaa jedhamee qalamee fi eenyu qaleessaan beeku seeqanaa qalee fi maaloo isa qalee beeku nyaanna waan nuti dhufe. Gaafa baqinnee boolee qubannee Addis Ababaa lamu Islaam Kiristaansi gaadiitti gaggabee. Oromoon obboleessi tokko gama jira Islaama gamni tokko Kiristaana gaafa cidha godhatu kan waliin nyaatu. Dhugaatiin farsoon toobata. Farsoon Oromoodhaa garuu nyaata isaaf bordeen toobata godhata. Warri Pirotestaantii immoo keessa baasan ammas warri Pentekostaalii sirriitti ni gaafa ayyaanaa gaafa maalii bookaaf farsoo walii waamee nyaatee kennuun beekama. Har'a yoo Wallagga keessa adeemtanii ilaaltan gaafa cidhaa wanti farsoo jedhamu ittiin bu'amu hin dhiiftee malee hin dhiiftee maa inni nama kaasee itti maa booddee yoo Coca-Cola sadan Ameerikaanii duuranii Miriindaa Coca-Cola sukkaara duwwaa kennanii farsoo bordee dhuganii kana qeessotaaf wangeelaawwatatu lallaba. Iski deebii kennuu qaba. Ani reediyoo biyoo irrattis kasiseera jira. Kanaaf yoo deebii isaa jira. Kana godhan hin dhiiftee maal garbuu gubaniitu isheen sukkaara gaditti naqanii isheen immoo garaa nama kaaftii bishaan ishee abbaan sirriitti hojjetu sin beeku isheen dhuga maqaan ishee hin dhiiftee jedhe Oromoo ati dhugaatichatti dhiiftee jechuudha wanti isaa. Nyaata aadaa Oromoo lagan dhiibbaa irratti godhan. Sadaffaa muuziqaa sirbaa gara muuziqaatti booddeen isinii dhufa muuziqaatti ol deebi'aa waan natti toltuuf. Sirna gaa'elaa balleessan cidha gaa'elaa. Cidhi gaa'elaa akka Oromootti qoratamee akka silsila jettan sanatti sababa qaba akka qoratamee wajjin fuudhamu. Kan fooyya'u jira. Butiin anarra deeggara mirga dubartii dhiita waan ta'eef. Nuti gara biraa jedhama. Garuu waan itti fufuu qabutti jira. Amma cidha gaa'elaa keessaa wanta amma jijjiiramu baadiyyaa keessaa sabaratu simbaritti jalatti walitti walii wajjin haasaa ta'edhama. Namni garaa gara deebiira rakkootu jira. Macaafa keessatti gara macaafa qulqulluutti sin deebisa. Si'a baay'ee gaafa lallabnu maal lallabna beektu macaafa keessaa. Isiyaaqii fi waan manaa Isiyaaq. Saaraan armeessa. Ribqa. Kan haadhi manaa laggafata haadhi manaa Isiyaaq Ribqaan. Haadhi manaa Yaaqoob Raahilii Liyaa. Jara kana isitti. Haadhi lafinni itti walii furan. Yisihaaqi dhaqii naa fuudhi Waaqayyo jedhee jedhu kan inni fuudhe intala obboleessa abbaa isaatii fuudhe. Yisihaaqi intala obboleessa abbaa isaatii obboleessa Abrahaam fuudhe. Yaaqoobi intala obboleettii haadha isaatii fuudhe Raahilii Liyaa. Durbii wal fuudhachuu ilmaan wasiilee wal fuudhachuu kan isaanii keessa. Amma rakkoo qaba kan sodaan qaba maaliif kana fiddeedha. Wal qorachuun hin jiru warra kiristaanaa afura qulqulluu wal dhufuusis jedhee boora jedhee fuudhee dubbiin rakkoon dhufe. Warra Islaamaa 93 asallaadhaaf roobee gidduu deemu konkolaataadhaan cidhatti ba'a. Maal jennaan dubartii xaxanii mucaa xinnoo tokko xaxaniitu barcuma irra kaa'anii deemu. Maal inni kun warra Wahaabiitu barsiisa Wahaabii jennaan. Akka shaariyaattitu heerumsi hin dhagan shaariyaa loona. Shaariyaa loonii durbii wal fuusisiisa. Sebaraba kan Oromooti wajjin ta'u maal fiduu fadheenu cidha gaa'elaa nurkaanii dhiibbaa deebinaa kennuu qabu qeesiinis sheekiinis muuziqaatti isinatti toltu waan ta'eef anis sirbituudha maal isin fakkaata